silaa sanitti laaqam rabbiin quban qabu namatti amana gaafa kana hoo maal taata rabbiin si laalaka anaa gattee ana tuffattee anaa si kalaqe anaa si uffise anaa fayyaa sii kenne anaa si uume ana gatteeti namatti amante deemi siin jedha rabbi namni ati itti amante sun waa si haa godhu rabbiin quba ofirratti qabaatuu dhabuudha wanni kufnee ka'uu dadhabneef ummanni oromoodha ummanni oromiyaadha rabbiin quba ofirratti qabaatuu dhabne rabbitti quba qabne rabbiin dagannee namatti amanne namatti amanuun hin barbaachisu akka ummata oromoo wallootitti rabbitti amanu gaafa rabbitti amante rabbiin si gargaara har'a ijoolleen tun jabeennaaf akkanatti loltiin har'a ijoolleen tun jabeennaaf lola daguu dhufee isaan nyaataa jiru akkana rukuttee ofirraa deebisaa jirti rabbitu isaan gargaara yaa akii rabbii kee tokkochoomsi warri islaamaa keessattuu rabbitti amanii rabbiin tokkochoomsi rabbi sa'aatii kanatti sa'aatiin ati cinqamtee sa'aatiin ati yaa rabbi cinqaa keessaa na baasi jettu gaafa rabbii kee tokkochoomsite gaafa rabbitti amante gaafa situ na kadhaqe jette gaafa situ fayyaa naa kenna jette gaafa situ na ajjeesa jette gaafa situ na kaasa jette rabbitti gaafa ati amante duutee kaafamuu kee hin beeka jettee rabbi si tokkicha laa ilaaha illallah jettee yaa rabbii kiyya na gargaari jettee akka ijoollee walloo ol kaatee yaa rabbi na gargaari ati jettee isaan ani itti siqee arge ummata oromoo walloo itti siqee arge guruppii isaanii keessa taa'ee arge qeerroo walloo wajjin haasa'ee arge sunillee afaanuma sun dubbata sunillee afaanuma sun dubbata sharriin akka oromiyaa baxbaaxaa kan of keessaan qaban isaa nama 10 yoo haasofsiifte yookaan nama 100 yoo dubbifte namni 100 homa namni tokkichi dubbata guruppii isaanii keessa illee laalee arge waan shayni tokko waa jedhe yoo beekaan isaan keessaa waa jedhe homa beekaan sun jedhe haasawa akka waliin mari'atee ummanni oromoo walloo rabbiin akkanatti afaan isaanii afaan qura'aanaa godhee afaan tokkicha godhee qeerroo wallootti siqee laalan nama 10 kurnyanuu dubbisee homa takkitti haasa subhaanallah sababni ani ijoollee walloo jaaladhuuf tokko kana charchaarummaan beekan nigdiin beekan nama hamatuun beekan zulmiin isaan irratti haraaf nama zollamu afaan takkittiin beekan afaan takkittiin dubbatan jar odoo hin hamachiisa jettee itti dhayite si jala hamii kee waan ati dubbatu eddesan si jala dhaanii waan biraa haasaa jar kanaaf jaaladhaan ijoollee walloo addatti waan biraatiif jaalatu odoo hin taane yaada isaanii keessa seenee argee eenyummaan isaanii maal akka ta'e argee qalbii isaanii tanatu nama hawata dhugaa dubbatu irra rabbitti amanuu irra jecha isaan jedhamtu tokko jecha isaanii jedhamtu tokko waan kana ta'eef ummanni oromoo walloo yoo ati itti siixee laalte ijoollee oromoo walloo maal akka ta'an beekta maal akka ta'an jaalala nama jaalattu rabbitu sii kenna obboleessa kee ka akiraa wanti ati jaalattee horuu baaftee wanti irraa si dhooggu hin jiru wanti irraa si dhooggu hin jiru jaalala isaanii yoo rabbi jaalala nama tokkoo sii kenna inuma jaalatta yoo jibbiin jiraatte immoo inuma jibbi kana waan ta'eef ummata oromoo walloo gabbayaati sagalee tayaafi nama itti kalaayetu nama isaan akka maal ta'an beekatu ijoolleen oromoo walloo maal akka taate irraa beeka namni raasaa raasama taa'ee balaaleffata namni eenyummaa isaanii itti kalaayee hin beeku namni itti kalaayee beekoo eenyu ijoolleen kun haalaan isaanii maali jettaan rabbitu beekumsallee isaanii kenne rabbiin tokkochoomsu isatti amanullee rabbumatu isaanii kenne nu hoo warri buraaburree ka garaa haadha takkittiitu dhalatteetu iyyuu buraaburree namni 10 buraaburree yoo haati takkittiin deemte isaan abbaa garaa irraa dhalatanii kalaamni isaanii tokkicha jechi isaanii tokkicha haasawni isaanii tokkicha yaadni isaanii tokkicha odoo akka isaaniitti tokkochoomne ummata saba diqqishu hagattii tana tadiina keessa jiru har'a odoo akkasitti tokkochoome oromoon odoo rabbitti amanee namarratti ufgatuu baannee akka isaanii rabbitti amanne isaanii mee isaanumaa adda bilisummaa oromoo afarsu dhageettanii beeytan ijoollee walloo hin afarsanii bar adda bilisummaa oromoo ka dawoo isaanii keessa jiru kana adda bilisummaa oromootillee miti ijoollee du'aa fi ajjechaa mootummaatii fi qalamuu mootummaa jala baqattee bosona galte isaanumaa nama kana hafarsu argitanii isaanumaa isaan fuudhee qilleensa irratti kennee hafarsaa oolu argitanii isaan immoo warra dawoo san jiru san warra bosona keessa jiru san isaanii gabbayee sirbaa oolu argitanii hin argine siltii itti lolan beekan waan manaa bayaniif beekan waan manaa isaan baase beekan dhokataniit waa mara godhan akkasittuu rabbii ofii sanitti amanan warra rabbitti amanuu jecha oromiyaan waan akkasiisan qabdi ilman garaa buburreedha
ilmaayyoo ani rabbitti amane kuwwan immoo namatti amanu. An namatti hin amanu. An nama hin jaaladha malee nama itti amanu rabbitti amanu. Rabbii na uume, rabbii na ajjeesu, rabbii na kaasu, rabbii qabrii keessatti na kaasaa itti amanutti amana malee nama akka kiyyaa nama ija bishaanii ittisin aman faarsaalleen oolu. Jaalatu garuu hin jaaladha ilma namaa. Faarsaalleen oolu. Namni ergattan kun qabadhaati seenaa. Namni yaada qabdan, namni yaada qabdan, namni yaada qabdan koottaatii yaada keessan kennadhaa. Warri yaada qabdan, warri yaada qabdan nama lamallee yoo ta'e yaada irraa fuudhaa. Maal akka jiru, maal akka haasamu, maal akka ta'u wajjin dubbanna. Dr. Risha kootu seenime. Kootu. Dr. Risha. Anaa dhufu. Maal olta waan ofi? Ahlan wasahlan kadottu kololtu kamaraatu. Maal dubate? Maal dubate? Wanti bade Oromoo walli irratti lolli baname dhageettumaa sooshaal miidiyaa kanarra hin jirtu. Dalagaa kanaaf hin dhageenye biizii ta'e. Argaa jira reefi beektaa ati maxxansitee argee. Reefa ati maxxansitee argee jira. Oromoo walli irra lolatti banamee jira urri beeyta. Maaliif lolli sa'aatii kanatti Oromoo walli irratti akka baname ni atillee yaada qabdu tokko lafa kaa'e. Ili amma tokko waan tokko waa beekuu qabna Roomiyye. Uummanni keenna uummanni walloo gaafa dheengadda dhiyooma kana makiinarra gadi buusanii fi akkasitti rashanaa turani ilma namaati ijumaan argaa jirra jechuudha. Warroonni keessaa rashanan keessaa gurbichi tokko gurbaa asallaa ganda duwwaa shani kana gadi asallaa keessatti weellisaadha diraamaa hojjetaa informeeshinii qabatamaan irra gahaa jirra jechuudha mee irra gahaa jirra jechuudha. Warra ijoollee sarrashane keessa. Warra ijoollee sanii rashane keessa dhalataa asallaa gara mana murtii aanaa dhiyoodhaa karaa wannoodhaa maarramiyaa mana maarrama manni mana akkasitti gadi naannoo san ka jedhamu informeeshinii irra gahaa jirra diraamaa. Jarri tunniin bakka hundarraa dhaqaa naannoo keenyatti illee kan dhalatte bakka sanitti eenyu halluu kanatti galaati ummata keenya gubbarraa gajjalqabnee akkuma bara Minilikii ummata walloo irraa jalqabne lolli kana kan beeku qabne ummata walloo irraa jalqabne lolli jira jechuudha. Ammallee ammoo jarri kunniin haanuma Minilikii duraan jalqaberraa jalqabde jechuudha. Maaliif jarri seenaadhaan deemti jechuudha. Achumarraani walloon cabsinaaniin garagaltee fi honnuti tarte natti tuulamatti tarte achirraan ammoo tuulama cabsitee ummata tuulamarraa ammoo karaa amantaatiin illee gowwoomsitee gara sikkoo mandoo dhuftee sikkoo mandoon ammoo cabsuu hin dandeenye. Jarri seenaadhaan ammallee wanti isaan dalagaa jiran seenaadhaan deemaa jiran. Biyyarra oota ichaansu kennuu fi dandeetta. Biyya baramaa kana keessa yaada keessan ganas isin deeggaruu waan fedheef. Amma maalidha ummata keenya kana ummata keenya ummata walloo irratti warroonni faannoo jedhamtu kuni yeminetti arabiyyaa jedhamtu rakkoo hamaa irraan ga'uudhaaf hidhatanii qophii isaanii xumuranii fi duguuggaa sanyii ilmaan walloo irratti raawwataa jiranii jechuudha.
har'a ammoo akka ilmaan Oromootitti addunyaa gubbarra jiru ummata keenya gaafa duguggaa sanyiidhaa dheengadda makiin irraa gadi buusanii akkasitti haadha isaanii rasaasa itti roobsan akka bokaatti ummanni Walloo xiqqaadhaaf guddaan gadi baheeti ofirraa mormachuu qabaa isaanuu ni ga'aniiti nama biraa hin barbaachisu haa ta'u ummanni Oromoodhaa hawaasni Oromoodhaa akka addunyaa gubbarra jiru kana ammoo maal godhuu qabna maal dalaguu qabna hawaasa kana duukaa maal godhuu fi akka Oromummaatti tuufaani maal dalaguu fi qabna kan jedhu barbaachisaadha maaliidhaaf tokkoffaa jarri walii birmataa jiranii xiqqaadhaaf guddaa amaarri hundi walii birmataa jiranii jechuudha xiqqaadhaaf guddaan karaa lafa jalaatiin karaa hundaan ta'e walii birmataa jiran hawaasni kun yoo dhugaa Oromummaa walitti qabaanne haga wobo jettee olii gad deemtee mallaqa kunoo dhangalaasaati deebisanii wobommaan kunuu ijoollee komandoo lafarra duguugaa jiran kana nuti akka hawaasa Oromooti addunyaa gubbarra jirutti gaheen keenya maaliidha gaafa maatii keenya fixa maatii keenya beekta garaagarumtii waan akka qabni tokko jiru yoo Oromummaan dhugaadhaa yoo ka jiraatu yoo ta'e jechuudha hawaasa kana maal gochuu qabna maal dalaguu qabna yoo isaan achirraa buqqaaniiti deebi'aniiti qamadii yookaan kijooqicoo yookaan wantoota adda addaa safarree kennuu fi qabna moo wayis achumatti jabaadhaafi achumatti ofirraa dhahaa karaa hundaan bira dhaabbachuu qabna moo hawaasni Oromoodhaa maal gochuu qabna kan jedhu irratti mari'achuu qabna jechuudha. Namni keenya rakkoon hawaasa keenyaa hawaasa Oromoodhaa gaafa namni keenya du'eeti gaafa namni keenya wareega bicha gad ba'anii feesirraa akkuma ustaas Kamaal Bu'uura guyyaa lama sadii iyyanii achirraa dija gad amma dheengaddaa amma gaafa uummata keenya san gadi baasanii akka sareetitti makiina irraa harcaasa akkasitti rakkatan dagatamee jira. Meedha dagatamee ustaas Kamaal Bu'uurni dagatamaa jira jechuudha. Har'a ammoo maal dalaguu qabna maal gochuu qabna waan Oromoo yoo dhugaa Oromummaa waliin yookaan maal dalaguu qabna uf yaadatee duubarra deebi'eeti uf laaluu qaba jechuudha. Haga dandeenyuun jechuudha uummata keenya hawaasa maatiin keenya yoo achii buqqa'e ammallee ammoo miidhaa kana bahii kana caalaa mallaqa kana caalu imimmaan jisurra amma ammoo